nama salphata jechuudha. Takka fuudhuu jedhee ilmaan isaa amantaa biraa jijjiirsisuu deema. Sumayyaan maatiin kan koo akka amantaa keenyatti deebituu, keessattuu obboleettiin kan koo akka amantaa keenyatti deebitu jettee haati koollee nagaafachaa jirti jette. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessan fayyaa keessan jechaan illee naga kootaa alhamdulillah galata rabbi. Akkam jirtu naga jirtu fayyaa jirtu jecha video kee like godha, share godha, subscribe godha. Akkuma beekamu Sumayyaan video irra gadhiifte irratti maatiin kan koo akka amantaa ortodoksiitti akka deebitu jedhanii gaafii na gaafataa jiranii, na waqqasaa jiranii, na kadhataa jiranii. Kaasatan yookiin keessattuu obboleettiin kiyya akka ana amantaa sanitti deebi'uuf fedhii qabdi. Yaa jamaa Sumayyaan nama amantaa sanittis deebituu miti. Ana akka ani ilaalutti Saayidoon immoo bade akka ijaa. Ilmaan tana Sumayyaan hin deebitu. Ilmaan tana maaliif garam zoorsuu deema? Ana nan dhibaa jira. Saraahaa nan dhibaa jira jechuudha. Maaltu nan dhibaa jira? Ijoolleen tuni daa'immani lafti jirtu lafa sana inni lafa jiru asii fataa zanaa jechaa jira jechuudha. Isii kanaafu addunyaa weeraraa jira. Har'a maaliif biratti deeffatuu dide? Ilmaan tani hoggaran taane way qabatti. Ijoolleen kuni daa'immani. Ani garuu kan ilaalu Sumayyaan nama sobamuu miti, nama amantaalee jijjiiruu miti. Abadan akkan ilaalu. Garuu gaaf illikii keessa seente. Gaaf illikii keessa seente, dubartiin gaaf illikii keessa seente hingooti. Waan hingoodhi jedhe hingooti. Waan hingooni jenne nuti dubartiin barbadduudha. Hamtuudhallee jechuun hingooti. Garuu inni maal yaade hamma yoonaa kana taa'e? Itoophiyaa keessa biyya feete deemuu dandeetta. Goondarii miti bakka feete deemuu dandeetta. Asin Keeniyaa deeman jirani? Ugaandaa deeman jirani? Kun rakkoo qaba biyya isaati. Saayidoon tokkoffaa nama siyaasatii miti, nama siyaasa irra bilisa adii dubbataa, saaqee dubbataa, waa'ee siyaasatii miti hojii isaati malee. Garuu ani wallahi wanti baqa saraaha baqa wanni amma na sodaachise kiyya sodaataa jiru. Namni nama sossobee hin deebisa. Sossobee jechuudha. Ayu nama wanni isii yaadu halkanii guyyaa waan isii yaadu hirriba qofa. Bakka hirriba qofa. Yeroo luluqqachi. Intalli kun ani kajadu isiin qaanoftu. Birqiidha kana haasa'uun ani bakka antaarii kanatti ta'e yeroo luluqqachiisallee isii waa'ee hirriba haasofti. Yeroo inni viidiyoo kaameraan dho'isullee waa'ee hirriba. Ani hin qaanoftu jedhaa bar subhanallah. Hin qaanii sitin ta'u. Garuu waan dubbatu dhugaa dubbatti garuu haa ta'u immoo bakka kanatti namarratti achi keessatti caaltuun hin saalfatte. Warri bakka anjiraa miti isin immoo irrimni bakka akka agartanii akka waan namni maal jedhu agartanii wantoota akkasiisan qabdi. Gorfadhaa hojjetti jechuudha. Innuun gorfatu akkamitti bakka waa'ee hirribaa dubbatti. Waan fedhallee ta'u bar namni bakka hin beeka gaafa jedhe bar keessa dabarfata. Jaalala jedhe jaalachuu fi haasofni garaagarummaa qaba. Jaalalli akkuma jaalatanitti ta'e garuu immoo haasaa akkaataa itti haasoftu maaltu na ilaallata. Achi keessa obboleessi Saayidootti jira. Achi keessa ijoolleen yookiin warri duuballee jiraachuu danda'a. Kuni maalitti ta'eetiin waa'ee hirribaa odeessaa oolte. Qaanii isitti wanni takka qaanii ta'u jechuudha. Ani akka ilaaletti waa tokko qaanaan jirtu mucaan abboo gorfaadhaa warroonni itti dhiyaatanii namoonni hedduun isitti dhiyaatan na fakkaata. Hiriyaa yaani zimbiloo jedhan sani malee warra akkasitti dhiyaatee ayyuu gorsullee miti. Kanaaf wanna kanarraa immoo keessatti haa dubbattu. Kaameraa fuulduratti maaltu sii dubbisa? Ilkaan itti addeessa malee jechuudha. Dhagaa jiran isinillee barumsa ta'a. Namni ilkaan tana sitti addeessa malee keessatti hamma si jibbuun beektu. Wallahi hamma si jibbuun beektu. Isiin amma yaada jetti yaada namni ilkaan yeroo sanitti kolfa malee namni hundi isii taasisa. Ka dhiiraa isii taasisa, ka dubartii isii taasisa. Hin saalfatte dubartoonni sun. Namni xiqqoon saalfatiin hara kulaniidha malee ijoolleen kunniin hin saalfatan.
qaanyedha jechuudha. Dhala muslimaa takka irratti dhiisa dhala biraatti irratti waan akkana dubbachuun qaanyedha. Hamma kana geette ayyuun jechuudha. Ayyuutii yaa bareedduutii yaa habiibati yaa galbii waa haasoftu hundumaa adaba ani koomantii isiin mun barreessuuf waan ifin beeku silaa do barreesseen argiteeyyuu silaa isiin yeroo haasoftullee yeroo dubbattullee ani jechuun namni jiraatu baate namni yuutuubara ta'e tokko uf eeggachuun dirqama jechuudha. Isiin nama uf eeggachuu qabdi. Nama irratti illee himatuyyuu akkas jechuun qabdu. Isiin nama ijoollee san fuulduratti yookiin kajaala isii ta'uuf as keessa jiraachuu danda'a hin beeku. Garuu obboleessuma isaa sanuu qaanayyuu qabdi. Namni maal naan jedha wanni kun isa fuudha. Waa'ee somallee dubbattee jirti. Dhugaa dubbattee immoo bakka dhugaa dubbachuun firummaan kutu dhugaa dubbattee miti dhugaa erga dubbattee baay'ee namatti tola. Maaliif dhugaa dubbachuun firummaan kutu afur soome jettee waan jirtu maaliif dhugaadha isiif immoo wanna haaraa taateef immoo itti ulfaata saraahaa jechuudha. Bakka hamma barattutti itti ulfaataa deema. Otoo namni bira jiraatee gorsee bakka jajjabeessee abshirii bakka hin barataa ganama suhura ganama bishaan dhugee amma bakka sanatti kolfatu nagabeeyyuu dhukadhe bishaan dhuga jette maaliif dhugaa jirtu himti keessa isii bar ayyuu keessa isii qulqulluudha. Keessa isiiti waan qabdu hin baafatti nama afaan hin baafatu malee nama keessatti gadi nyaatu miti nama keessatti dubbii gadi dhuguu miti ta jirtu san qat goode himti dho isaan beektu. Garuu immoo xiqqoo isii adaba san malee ayyuu keessa isii qulqulluudha dhugaa dubbanne haqa dubbachuun firummaan kutu jedha. Kanaaf jechuudha namni isitti dhiyaatoo jiraattan dirqama gorsuun isinirra jiraata. Ilaa saayidoonuu gorsuu qaba. Amma Sumayyaan nama Oromoo keessatti guddateettani kabajni isiin qabdu adabni isiin qabdu naamusni isiin qabdu bakka dassi jedha waa hunduyyuu ani haala amala abbaa guddisa maatirraa kaa'atu qofa ka'umsi maatii keessaa akkatti qunxuutanii gaafa guddisan dubartii dhiirumtu kabaja qaba. Amma Sumayyaan jechuudhaan akka nama guddaatti waan hunda akka bakka sirna waa'ee kennaa kana waa'ee adaba haala kennaa kana addaan baafattee jirti. Adaba qabdi bakka waa hunduma keessattuu mee isime jecha badaa hanguma wanni kun uumame kun hunduyyuu jechuun kilmama takka badaa dubbatteen beektu jechuudha. Wallaa dhugaa dubanne jechuudha. Nama jabduu keessallee isi akiraatti obsa qabdi muusan irratti jechuudha. Obsa qabdi. Kanaaf Saayidoon odoo kiyyaa tattaafatee deemee ijoollee isaa deeffate. Namoonni tokko immoo maal jedhan isinitti fakkaata. Viidiyoo namaatti irraa hojjetuun in akkana jedha laala. Viidiyoo namaatti irraa hojjetuun ani hin du'e maalidha? Fakkeeffattoota tokko hin jiraanii miti gaafa namni viidiyoo namaatti irraa dubbatu. Kuni irraa hojjetuu rakkoota kan qabu. Namoonni tokko sammuun isaanii akkas yaadu. Ani namo YouTuber ma beekan namoota hedduu waan akkasii taasisee garuu akkas jedha. Inni bakka feemasiidha beekamaadha. Warroonni xixiqqoon kun akkamitti irraa dubbatanii namni haga ammaatti gabbee viidiyoo maal kiyama akkas gootan viidiyoo kiyya kuttanii ma akkana gootan viidiyoo kiyya kuttanii ma akkas gootan kan jedhan Saayidoo tokkicha qofa. Saayidoo hundi isaaniitu tokko dhumatti Sumayyaallee eegalteedha. Jawaadhaa nagarnaa tura Ramadaan guyyaa 18ffaadha 19ffatti seenna. Viidiyoo kiyya like share subscribe godha commentii barreessaa yaada keessan kennadha.